bakka danchamu otollee uleen cefe kanaan bakka danchamu beekaa isa kunne malee seenaan hiyyeessan qabu. Seenaa ajaa'ibaa fi seenaa gaggabaaboo goota keenyaa Aartii Alii Birraa bara jireenya isaanii keessatti raawwatanii yooyyaa jirre jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota maatii keenya jalatti argamtanii akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakkaaf iddoo jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa warreen maatii keenya taatanii akka maatii keenyatti dabalamtanii warreen maatii keenya hin taane immoo akka gara maatii keenyatti dabalamtanii siniin jechuu kabajaa fi jaalalaan affeerra keenya warri immoo maatii keenya taatan laayik sheer gochuudhaan nu waliin tura. Nageenyal masaajid jabeessa taa'ee seenaa salpha barreessa taa'ee seenaa salpha barreessa. Keenya Dooktor Kabajaa Aartisti Alii Birraa barreeffamni nu barraa'ee seenaan nu katabamee hayyuu kitaabitti maxxanfame osoo hin taane Aliin goota muuziqaa gaanfa Afrikaa Oromooti. Yeroo afaan Oromoo dubbachuu fi barreessuu weellisuun yakka caalu ta'eeti gara saba carraa aartii dhaqqabee as ga'ee jira. Birraan bari'ee jechuun birraan muuziqaaf Oromoo bari'ee afaan isaatiin hiikkate. Dooktora Kabajaa Aartisti Alii Muhammad Muusaa maqaan isaanii guutuun kan dhaloota moggaafame Alii Muhammad jedhama. Gootii Oromoo muuziqaa kan caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Dirre Dawaatti bakka jedhamtutti dhalachuu isaatiif haadhii fi abbaa isaanii bakka garaagaraa dhufaniiti magaalaa Dirre Dawaatti wal arganii. Abbaan isaanii obbo Muhammad Buusaa gaara mul'ataa irratti aaddee Faaxumaa Aanaa Jaansorraa karaa magaalaa Dirre Dawaatti kan dhufan yeroo ta'u marree hojii barbaachaaf magaalaa keessa osoo oliif gadi deemanii daandii walitti fidee wal baranii. Obbo Muhammad Alii barnoota afaan Arabaatii argatanii turanii afaan Amaariffaas dubbachuus hin danda'u. Waati sanatti magaalaa Dirre Dawaa reef guddachuudhaaf tattaafachaa jirti. Daandiin baaburaa magaalaa sana keessatti hojjetamaa jira. Barnoota waan qabaniif carraa argatanii hojii daandii baaburaa qaxaramuu fi hojjechuudhaan eegalanii. Yeroo kana haati Alii adda Faaxumaa kan karaa walitti isaan fidee jaalalaan booji'anii wal fuudhuuf carraa argatanii bara 1946 warroomanii haadha warraa fi abbaa manaa ta'anii. Dooktor Kabajaa Aartisti Alii Birraa Muusaa karaa addunyaatti kan dhufe caamsaa 26 bara 1948. Guyyaa kana namni kana beeku yookiin immoo raajee argamee dhumuusi iddoo guddaan tokko aartii Oromiyaatti dhalate. Bakka har'a ga'uudhaaf daandiin walitti dhiyaatan turre. Aartii fi abbaa isaanii Aliin dhalatee waggaa 3ffaa isaaniitti gargar ba'anii. Akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 1952 jechuudha. Aliinis jaalala haadhaa fi abbaa dhandhamatee osoo hin quufin jireenya biraa eegalee ture. Yeroo sanatti gaarii fi haaraan gargar baasee beekuu baatus abbaan isaa galii waan qabuuf isa waliin jiraachuuf murtoo waan taateef daa'imti jaalala haadhaa otoo hin quufin tokko jettee eegaluun haadha malee gufuu bira darbuun eessa ga'uu danda'a? Maaliif ta'uu danda'a laata? Namni salphaatti tilbaabuu jireenya salphaa ilaalu. Ani garuu nama sana olii ta'ee abbaa isaa waliin jireenya isaa haadha isaa Faaxumaa edda abbaa irraa adda baatee ijoollee durbaa 3 godhattee edda adda Faaxumaa irraa adda bahee abbaan garuu ganaan boodee gaa'elli funyaanii naa ba'u jechuun ilma isaa kunuunsaaf hojii baaburaa keessa hojjechaa ilma isaa kunuunsaa ture. Otuma kanaan jiranii Aliin sammuunis qaamanis guddachaa dhufe. Yeroo baay'ee waa'ee haadhaa yaadaa ture. Umuriin daa'imummaan haadha isaa hin beeku ture. Jireenyi haadha malee
jiraachuuf. Yeroo umurii isaa waggaa 11 guutuu abbaa isaa teessisee haati koo eenyudha jechuudhaan gaaffii dhiyeessee fi abbaa isaa gaafannaan umurii isaa irratti sammuu isaa qaramuu akka hin qabne yaadee gorsuu Ali ati jilba koo keessaa baatee jedheeni. Ali. Yeroo sanatti baay'ee haaree biraa deemee haadha isaa barbaadee argatee jira. Jireenyi weellisaa bara kanaa aarsaadhaan kan guutames yoo ta'e jireenya isaa keessa darbee magaalaa Dirree Dawaatti barumsa isaa sadarkaa 1ffaa hanga kutaa 6ffaatti barate. Mana barumsaa afaan Arabaaf baree afaan Arabaas baratee ture. Carraa argatee gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan mana barumsaa taatee magaalatti barachuudhaaf sadarkaa 2ffaa baratee ture. Aliin umurii isaa gara waggaa 13 yeroo ta'u karaa aartiitti dabalamuudhaaf carraa argatee aartii Oromootti dabaluudhaaf carraan isaa argatee karaa kamiin iyyuu asitti bara 1961 hawwii yeeraa muuziqaa Oromoo qooda olaanaa qabu arfan qallootti tokko jedhee makamuudhaaf galmaa'ee jira. Aliinis yeroo calqabaafis sirba ittiin waltajjii jedhee beekamu jira. Sirba Birraadhaa Bari'ee Hilleelliin Urgaa'ee jedhu sirba kana baasee sirbi kun baay'ee jaalatamuudhaaf bira darbee maqaan illee darbee Alii Birraatti maqaa isaallee Alii Birraatti jijjiirsisee sagalee muuziqaa ragaa bahuudhaan aartii Oromoo birraan bari'uuf lallabuudhaan of keessaa qaba. Barreessuun aartiin Oromoo kanaan booddee ukkaamsi kamillee sababa kana hawwachuu akka hin dandeenye waltajjiirra dhaabbatee Haayile Sillaasee yeroo sanaa kan bulchaa ture. Dhuguma akkuma Alii Birraa deemsa keessaa warraaqsi aartii Oromoo ta'e. Mootiin Haayile Sillaasee arfan qalloo kunii waan isa yaaddeesse hawwichiisa aartii isaa dabarsee carraa kanas kennuuf miseensonni hawwisiisaan Aliinis kutaa kana jala bahee gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan Alii carraa dura akka bu'aa 6 qofa waan barateef hangas barumsa taaree irratti deebi'ee ammas kara barachuu eegalee. Finfinneetti yeroo turetti gunnaa ittiin dhalatee hortii aartii kana hojjechuuf itti fufee akka carraa ta'ee yeroo gara magaalaa Finfinnee dhufu nama quuqama Oromummaa qabuu fi hojii muuziqaa qabuudhaan Faaxii jedhamuun wal baree. Hanqinnis beekuus afaan Oromoo beekuun arguu isaafis baay'ee itti gammadee jajjabeessee carraa guddaa kenneefi. Haamilee guddaa ta'ee fi hedduu afaan garaagaraatiinis beekuu waan danda'uuf itti fufee afaan kunis afaan Oromootiin alatti ittiin weellisaa ture. Afaan Amaaraa, afaan Sumaalee, afaan Arabiffaa, afaan garaagaraa sochii aartii Alii afaan garaagaraatiin namoonni baay'een itti gammaduu eegalanii. Namoota hojii isaatti kanatti gammadan keessaa nama tokko eenyu Olii Yohaannis kan jedhamu yeroo sanatti waggaa 2 kubur zabanyaa kan ture. Akka miseensa addunyaatti dabalatamu taasisee kaleessas daandiin aartii kunis jabaachaa dhufee kubur zabanyaan kunis aartistoota gurguddoo kanneen Maammoo Maddee hundumaa Zizzira Buushunaash Baqqalaa garagaraatti muuziqaatti seene. Dooftora kabajaa aartist Alii Birraa ergaa musuunsa baay'ee kubur zabanyaa magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii gurguddoo akka aanaa irratti mul'achuu fi weellisaa tureni. Naannolee garaagaraanis deemuudhaan weellisuudhaaf biyyoota alaarree deemuun weellistoota jajjaboo waluudhaan wal baruudhaaf waltajjii tokko irratti wal danda'anii jiru. Karaa Sudaanitti Sumaalee
weellisaa beekamaa biyya Suudaan waltajjii tokko irratti sirbaa waliin weellisaa turanii. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1970 Itoophiyaa keessatti warreen artistoota yaaddeessaa waan tureef hidhamuu kan ajjeefamuudha. Asaabalee oo gura malee oo.